Akkam jirtu nagaa keessanii bakka gara chaanaalii hawwii biyyaatti nagaan dhuftanii maatii koorri taatan anaa dhufu bakka nagaan dhuftan isiniin jedheera. Namni haaraan yoo jiraattan subscribe gochuudhaan maatii ta'uudhaan natti dabalamaa naffeerraa koo yeroo hundaati. Har'a viidiyoo biraan qabadhee dhufee jira. Har'a wanti hojjetachuu barbaade mana keessatti cupcake hojjetachuu barbaadeen wantoota ittiin hojjetadhu as kana daakuu qaba. Daakuu kubbaa tokko walakka as kana dhadhaan kun walakka kubbayaati. Baking powderiin qaba. As kana sukkaara daakuudha. Kunis sukkaara daakuu walakka kubbayaan qaba. Sukkaara sakaanis gargaaramuu hin danda'ama. Kun daakuudha. Hanqaaquu lama as kana shaboon qaba. As kana vaniilaa qaba. As aannan qaba. Aannan kun xiqqoo isaa dilalla kan hin taane ta'uu qaba. Firiijii keessaa kun baafnee itti gargaaramuu qabnu. Aannan baay'ee sadii alfaffaa jira. Baay'ee tokko kan hin taane baay'ee tokko gadi kanan qaba. Kana gargaaramuudhaan gara hojjechuutti hin deebi'a. Nafaana tura affeerraa kooti waliin hojjenna. Amma hojjetachuufini as kanatti dhadhaa itti dabaladha. Amma dhadhaan as keessa kaa'adhe kana maashinii kanaanin waliin mukadhaa yookiin bilendiin godhadha. Amma kanatti taasisuudhaan hanqaaquun itti dabaladha. Hanqaaquu as kanaan qaba. Hanqaaquu kanaan itti dabaladha. Hanqaaquu lama qopheeffadhe. Kanas waliin makadha ammas.
kana ta'eera. Kanaan booda daakuu itti dabaladha. Amma daakuu asitti nan gingishadha kanatti naqee asitti powderii shaayii wantaa tokko walakkaatti dabaladheera. Ashagoo wantaa shaayii walakkaatti dabaladheera. Kan biraallee akka kanatti daakuu isaafis akkasumatti gingishee dabalee waliin makadha kana. Akkana ta'eera vanillaa itti dabalatee akkanatti vanillaa itti dabala. Vanillaa mankaa shaayii tokko walakkaan itti dabala. Kanas waliin makadha. Garam qodaa itti bisheeffadhuutti galagalchadha. Waliin turaamma. Amma kana keessatti itti naqadha. Qodaa tokko keessatti qopheeffadha jechuudha. Waan kadhanis itti naqachuu dandeenya waan wanta wal qixxeedhannee yaannuuni. Amma akka kanatti 340 digirii Faaraanaayit irratti daqiiqaa 15 gidduutti bishaata. Amma kana gidduutti bisheeffadhee walitti deebina.
Cupcakein koo kunuuti bishaateera akkana ta'ee jira. Amma xiqqoo qabbanaa'inna walitti deebina. Waliin tura. Akka kanatti baasee qopheeffadheera. Kunuuti kana fakkaata keessi isaallee baay'ee lallaafa. Kana fakkaata. Amma whipped creamiin irra dibadha. Kanatti isa irratti aanuttis akka kanatti hunduma isaa dibee wal geessifadha. Amma irra keessatti kun kana irratti godhadha. Kana fakkaata cupcakein ana irra natti qopheeffadhe. Baay'ee lallaafaadha. Viidiyoon koo har'aa kana fakkaata. Yoo isinitti tolee jiraate like, share, comment gochuu hin dagatina. Akka isinitti tola abdiin qaba. Viidiyoo biraadhaan amma walitti deebinutti nagaan naaf tura. Torban gaarii isiniif haa ta'u. Subscribe gochuu hin dagatina. Namoonni haaraan wal jajjabeessinu. Nagaatti.